no problem rakkoon qabu suni sinii fi rabbi keessantu ani garuu dhiifamaa sin gaafadhee jira rabbi kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhee jechuudha ammallee dhiifama rabbi kiyyan hin gaafadha nama immoo gizee takkitti baqa dhiifama sin hin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kana Oromoo wallahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takkana yaaddessa beektanii inni kuni barsiisaa diin islaamaati beektanii wallahi ani abbaa mana kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha wallahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaan baasaa jira namni diin barsiisu lubbuu tantee tana si beeksisaa jira sii fi atii fi rabbiin akkamitti akka walitti dhuftan atii fi rabbiin akkamitti rabbii kan kee akka gabbaruu dandeessu si barsiisaa jira walaalummaa keessaa kara beekumsaatti si oofaa jira beektee boru jechuudha addunyaa kanarratti namni afuun jiru yoo ati diin barattee yoo walaalummaa san keessaa hin baane jiraachuun kan keetu faayidaa takka hin qabu jiraattes duutes jechuudha namni diiniin ala jiraattes du'es faayidaa waa takka hin qabu garuu jechuudha wallahi namni alra arkaana islaamaa arkaana insaanaa waanuma takkarraa ka quba hin qabne garuu ustaaza kana gaafa gaddeebistanii akka itti qoostanii xiqqaa guddaan keessan itti qoostanii itti taphattan kana saa inni Oromoodha bar Oromoo dhiigni keessan tokko bar namoonni amantii biraa isa qeeqanillee dhiigni keessan tokko bar nama Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu